Waaqaan duubaa karaan naman dabarsu jedha Oromoon yeroo mamaaku. Yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka sadheessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaan bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haaraffachuudhaan of diddiira. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis of irraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godha. Waan gaariidhaan isaa hamaa mo'i malee hamaan si hin mo'in. Akkasitti eebbaaf ulfina mootummaa Waaqaa lafarratti akka caalaqifnuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Eebbifamaa. Ameen. Waaqayyo teessoo isaa irratti haa ulfaatu.